arrabsiinaa anaanin arrabsiinaa ana amantiin namarraa dhimma hin qabu amantiin namarraa dhimma amantii keenya nuu kabaji ennaan barreeffama Facebook irra balleessallee dhaqeen barreeffama sana kaase maaliif kabaja ijoollee kiristaanaaf namoota duukaa nyaataniif nuu kabajii ennaan kabaja isaaniif jedheen warra namummaa qaban warra yaadan dhaqeen isaanii kaachise jechuudha dhugaarsi dhaqeen Facebook irra maalan godhe dileetan godhe TikTok irra barreeffama waan an gadhiise dileetan godhe garaa isaanii ciibsodhe waan tokko Facebook irra jira amma barreeffamni tokko kan kiristaanummaa arrabsu maaliif kabaja eenyuuf kabaja ijoollee kiristaanaa warra nu duukaa jira warra na duukaa nyaatanii dhuganiif jedhee warra wal kabanyuuf jedhee ammoo balleessi warra namummaa qabuuf jechuudha ammoo balleessi waliin nyaannu waliin dhugna dhiisii jennaan jecha hamaan dubbanne bar maalan godhe dhaqee Facebook irraa dileetan godheef because nan kabaja waan ta'eef utuu an nama kabaja disee sillaalatu mee warra kaan dhaqaati kaachisiifadha mee warra kaan dhaqaati kabajumaan itti manuukaas barreeffama kana tottani wallaahi sagalee keessan yookaan barreeffama keessan miidiyaatti ol baasee sirriitti kolfa ani garuu nama nan yaada waa hunda nan yaada kanaan maalan godhe kabaja keessaniif waan an balleesse waan an miidiyaa irratti barreesse hunda dhaqee maalan godhe dileetan godhe istiin ustaazonni illee viidiyoon irratti dalaganii ijoolleen musliimaa meeqa kan Yesuus arrabsaa oolan jiru bar isaa irratti namni du'eet godhe hin jiru ana irratti du'eet godhanii assalamu alaykum sama'iini akhi amo kitaan Facebookidha istiin qoy masifita deeqa tokko istiin ustaazi kuni sagan jirutti waan badaa kan dubbanne hadraa rabbiin si qabe okay dubbadha waan nama dubbachaa jiru galatoom nagaarutti jirtu akkam jira akkam amoo ko nagaa keeti jira galata isaa dhugaa rabbi maaduma namatti bilbil ilaali uummanni koomentii kuni please namni keenya haa badu haa cabu wettan arrabsuu dhiisaa jalaa hafaan amoo dogoggortee jechuudha waan bada wakkan dubbanne ol sii ta'a wallaahi si waraabbatanii ol sii kaa'uuni gaafa tokko jechuudha maatiitu nama argaa ilmoo ofiitu nama argaa koomentii ilaalte jecha badaa akka hin dubbanneen dhaamsa kana qofa sitti hima dhiisaa bakka dhiisaan amantaa waliin xiqqeessina gurbaas irraa hin arrabsiina mee gorsii ilaali ani yoo intalli dubaraa tokko yoo balleessite yoo gorsitanii karaatti deebistan maal rakkoo qaba dhiirri tokko ilma dhiiraati dhiirri abbaadha abbaa manaa keenya obboleessa keenya ilmoo keenya dhiirri yoo gorsite maal qabu waan bilginnaan jettanii wal arrabsuu kana utuu dhiistanii maal rakkoo qaba oromummaa na dhagaa jirta ani ifaa wajjin Itoophiyaattis waliin nyaannee dhugne biyya kanattis waliin nyaannee dhugne biyya tokko ifaadhaan cabi badee beeku biyya kana keessatti ifaan maal akka ta'e viidiyoo sana nan kaasis akkuma faayee kaasise waan inni naan jedhe agarteetta miti waan inni naan jedhe guyyaa tokko dhufee amoo bakka balleessite kana dogoggorte amoo kana yakkitee jirta guyyaa tokko naan jedhe utuu na duukaa istiil biyya kana keessatti illee na duukaa nyaateetu dhuguuti bara utuu na wajjin taa'uuti bara guyyaa tokko nan gorsine bara nabittii qoshashan akka nabeettu ammoo nama akkas naan jedhe wallaahi si anatu kaasa ilaali guys mucaan yaa mana kofuloon goone kamittan seegan mee maal jettaa dhimasi amma kana haa jiraatu ilaali amma waggeeffadhu sitti nima akka buleetti tokkotti akka nama kamuu akka baduun barbaadu akka cabuun barbaadu waata akkasitti hima ammoo beekamtiin miidiyaa kanarraa waama takka ittiin xaqamu rabbi birattillee irraa gaafatamna nama birattillee irraa gaafatamna mucaa kan immoo deeme miti abbaan barbaade amantii barbaadetti haa amanu irraa dhaabbadha atis ammoo amantii nama tokko hin tuqin of danda'u amantii mataa kan kee musliima taate miti musliimummaa mataa kee kabajiiti anamma akka kootti musliima nan jaalladha nan kabajaa guddaa qabaaf maaliif jennaan namummaa isaaniif amantaan koos akka tuqamuun barbaadu amantaa namaallee hin tuqwan akka kootti jechuudha Gen ol baatanii jechuudha har'as borus waan baalagee haadha namaa ganda namaa maal yaa aki maaliif akkana taaname gaafa duune jechuudha saantimeetira 3 qofa yookiin saantimeetira 2 qofa nu gaabare dachittii kanarratti dhaabaa waliin arrabsiinaa bakka mucaan kun dogoggora yoo godhate jala deemtanii dibbee hin tuminaan jala deemtanii hin arrabsiinaan ijoollee keenya gaggaarii meeqa kan balleesse koomentiidha jechuudha kanaafuu please inni musliima taates amantaa musliimaa kee qabadhuu deemi inni kiristaana taanis kiristaanummaa kee qabadhuu deemi amantaa namaa hin arrabsiina ilaalamma kun azzalaa
intiniin qabu maammee hattuu paantiidhaan inshaallah harkuma tarrattiin barreessite kanatu rabbiin gaafa yoom qiyaamaa sana siin guggubachuudha si jammara nuni waan jannata gallu natti hin fakkaatu baay'ee maaliif maqaa nama amantii nama meeshinii gootanii jechuudha yesuusin dhaqxanii argitani moo an maqaa amantaa namaallee dhawu ka amma maqaa barreessan san dhaqxanii argitani moo rabbiin dhabamu sinaa godhisi Amma akkamati jirta fayyaa keeti masuulii wayitii qabatte astel nagana gaannuftani laahi komentiin kun ela ati koomentii dubbisiina ani immoo maaliin jedha beektaa uummata koomentii dubbisee hirra deebi'ee dubbatamu fakkeenyaaf gastiirra ta'anii gaafa koomentii dubbisanii nama barreeffamicha hin agarree yookaan isa dubbisuu hin dandeenyetu dhaga'ama soo dubbicha sii galtee nama baay'ee jira namni yookaan barreessuu hin dandeenye yookaan barreeffama sanallee hin agarree hedduu danuutu jira gaafa ati immoo koomenticharra deebistee dubbistuu nama hedduutu dhagaa namni hin agarreellee hin dhagaa waan ta'eef koomentii badaa warratti barreessa piliis oromoo maal taatanii qubeedhuma afaan oromoo barattaniif waan hin taane barreessitu moo bilbilli sin harka jiraaf waan hin taane barreessitu moo mee mucaan kun tokkoffaa mucaan kun maal isin godhe mirga keessan hin dhiibne kan keessan nyaachaan jiru dalagatee jiraataa jira sin kadhataan jiru maal taatan isin nama siinii gaditti darbee sin kadhatee bulu jaallattu moo uummata sadaqaa jala iyyuu kaattanii taaftaa fi kompiiliinkii gootu isin mucaaf danda'ee jiraaturraa yoo gadi buutan maal ta'a dhiisaa bakka gaafa isin koomentiin taane irratti barreessitanii namni miira keessa galaa jechan taane isiniin jedha amantaa walitti buusaa jirtu kan kana godhu bar an dhugaa rabbii wanti nan itti tasaabee laalu gaafa kana oromoodhuma qulqulluutu jecha akkasii barreessa afaan jedhu natti dhaga'ama dhugaa oromoodhuma qulqulluu oromoo keessaa bahe safuu fi haadaa qaba oromoon namni safuun hin guddanne jiramu nama haadha malee abbaa dhabee guddatetu jira ijoollee barandaatti guddattantu jiramu maal taatanii an jechan taane namarratti barreessitan tokkoffaa amantiin an abbaati bakka sanatti saamanu kanatti saamanu dhimma mataa isaati mucaa isinis amantii keessan qabadhaa gaafa haati rabbiin hama arrabsitu jala kanatti tokko immoo yesuusin arrabsa sababa keetiin amantiin kiristaanaa harraffam sababa keetiin koomentii keetiif jecha amantaan musliimaa harraffam maal namni tokko yoo sin hin taane jooyin godha bira darbaa irra darbaa dhiisaa bakka sin taane miti akkasitti oloo fide dhiisi bakka rabbiin hin arrabsiisin yesuusinis hin arrabsiisin maaliif maali koome harki kee kun hadaban qabu maali amantaan kiristaanaa bar namni nama habaare habaarramaadha jedha bar maali sin habaarramoona akkasii kan maali manuma yesuus keessatti guddattanii isin oromummaa qaceettu widdee ilaa inni hidhaa seexanni abaartee addunyaarra nuu keesse aqee amantaa musliimaa arrabsa inni addunyaarratti rabbiin abaaree gad darbe immoo amma tokko jala maalidha hooloyii yesuus iyyuu jammartedha hin jedhama akkas wallaa maal isin goonan jeeni bar mala ati maal jettee dubbiste sila Muhammad akkas jedhe miti amma tokko maal jedha yesuusin dhufaa yoo dhufe immoo udaanaa jedhe yara kanatti barreessaa jira maal jetta qaammaati kana maal jetta qaamma dhugaa rabbii mihu ummatu mala amantaa kiristaanaa keessas amantaa islaamaa keessas akka ummanni kun wal nyaatu akka ummanni kun oromoo wal jibbu akka amantaa warratti kaka'u ijoollee mililik fiddeen kaleessa nu keessa facaaftee qubee afaan oromoo keenya bartee afaan keenya bartee natti fakkaata masoo dhugaa rabbiin sitti maan oromoo qulqulluun jechan taane waliin hin jedhu maaliif beektaa oromummaa isaa walitti qaba waan ta'e wal jaallatallee wal kabajalle kuni eessa akka yaateen beekon ijoolleen ta'ee ijoollee keenya kan Bangaalee fi Suudanii yookaan immoo Yamanii kana fuutee Itoophiyaatti galchitee achitti dhalattee guddattee afaan keenya bartee qubee keenya bartee nu arrabsiti nutti fakkaatana dhugaa ishitu walitti nu buusaa jira malee akkamiin Oromoo fi Oromoon kiristaana Oromoo musliimaa akkamitti wal jibbu gaarii kan maal jetti beektaa ilmaan farshoo jechaa jiran nu farshoo anamma jechuudha dhaloota kiyyaa waan farshoon jedhamtu qammaseelleen beeku farshoo dhugeelleen beeku dhugaa rabbiiti ni dhagaa malee pheexetti amantiin kiyya kiristaanatti dhaladhee guddadhe
Mee amma uummanni farshoo as keessa jira. Farshoonis aadaadha maal rakkoo qabu dhugama. Afaan maal baddanii dhubaranii. Maali yoon farsoo dhugee rakkoon qabu maa farsoos yoon dhugee aadaa biyyichaati masuu kun rakkoon qabu aadaa Oromooti bakka dhugis dhiisi sila dhaggeeffadhaame Oromoo piliis ilaa dhaggeeffadha Oromoon jibbu Oromoon nyaatu yoo isin Oromoon taane taatanii barreessa rakkoon qabu sinigalee amma laa tokko Yesuus farsoo dhuge faa kan jedhu jira jala kana amma kana oolaa dabar oolaa isa komentiin dubbisiina galatooma komentiin raadhiisaati ani abbaan barbaade waan barbaade qabatu garooni bakka jireenyi makoo kana keessaatu namni baay'inatti tolasi bakka waa'ee makotu dhiistanii anis waa'ee keessanii dhiisaa waa'ee kosinillee bakka namumti waa'ee kokka dhiisuun barbaada walumaa galatti maalifanii amantii nama kamiisin arrabsu amantii nama kamiisin tokkola dhuguman jedhani yeroo namni dhufee na tokko dhufanii maal na godhu na tokko dhufanii maal godhu karaa keessaa Dubaay keessatti morma sekundaadha ijoolleen kiristaanaa fadhi akkasaan jedhu dhuguma komentii karaa keessaa messenjeriidhaaf WhatsAppidhaan sagalee beekan morma si kutuu miti amoo kabannaa tokko si kabaduu hin danda'an masii wal dhaggeeffanna gaafa kana ni maalin godha beektaa nan haara gaafa naaduu dhaqee maalin godha barreeffama taanee Facebook irratti barreessa ani immoo takkaa jireenya kootti naman sodaan dhugaan jedha namaa ol ta'ees miti namaa gadi ta'ees miti ani immoo takkaa sanamni nama doorsisu sana hin jaalladhu ittiin caala waan gochaa jirutti ani as Dubaay keessatti miti Itoophiyaa keessatti iyyuu warri waan meeqa haasoftu meeqatu jirtan dantaa namaas hin qabu dhaggeeffadhu isa kutoo dhufe tonni na kutoo dhufe ani sodaa isheen qabu dhiiga hudduu ishee dhiiga godhee gadhiisuu nan danda'a dantaa intali akkasiin qabu garuu maal na godhu yeroo dhufanii natti dubbatan anis maalan godha dhaqee amantii akkan dhaqee amantiisan waa'ee amantii amma lafuma taa'u lafuma tun taa'aa jiru maal na godhufanii waa'ee amantii keenya maaf haasoftan guyyaa tokko haasoo hin beeku bar feesbuukii korra hin jiru bar kana booda isuman sila hin haasofne dhaqeen dhimma amantii maalan godha dhaqeen barreessuu jalqaba bakka ani amantii nama kamiyyuu hin tuqu bar amantii nama kamiirraas dhimma hin qabu bar dhugaan siin jedhu inna akkasii taraadhaan isti namoonni reefu dhufan haa dubbatanii dubbachuu barbaada yoo ta'e kennaa kan jettu waadaa fayyeera ergamaa gooti uttamanii hin jiru alhamdulillah ibraa gabbaashaachu maasi gash igittin godhee dhugaa maan argatiin ayyaantummaadha baratu carraasaa argatanii dhugaa rabbi atiyyuu kan bangalii dhugaa oltoo atiyyuu kan sudaanii kan bangalii dhugaa oltoo dhugaa oltati ofaa itti fincaa'aa oolu siifan biraanu isoo dhugaati bar ofiibboo dhugaa olti bar alaalasii takka naan jette amantii kootu minaa gabbaa kan nabiyu keenya sallallahu alaihi wasallam miti an barbaade yoo dhuge maasi gashisin atuu kan fincaan bangalii gan afaanitti si dudduufa afaanitti si fincaa buloo ateyyo simbeenu warri Dubaay keessa qulqulloof gootu hundi kee iddoo ati bultoddoo toltu si argaan ooloo guyyaa guyyaatti si taasifaan oola bar dhiira tokko guyyaa tokko keessatti dhiira shantu duukaa oola bar takkasa kana duukaa ishee argata takkasa kana duukaa ishee argata dhugaa rabbi isa minaa soofta mee dhiisime bakka nan jiraadha na dhiisaa jireenya kun jiraadha nama ta'e jiraachuun barbaada bakka nan hardhabsiina